oduu biyya laattanis hin dabarsaa na waliin tura. Jaarmiyaaleen teekinooloojii US baajata federaalaa irraa argataniin socho'an martinuu waggoota kurnan dhufaniif guddina teekinooloojii ammayyaa Chaayinaa keessa akka hin hojjenne bulchiinsi Joo Baayiden dhorke. US jaarmiyaaleen teekinooloojii warshaalee biyya keessaa akka guddisanii fi bu'aa argamus lammiilee biyyattiif akka oolu tumsuuf doolaara biliyoona 50 ramaddee jirti. Karoora kana milkeessuuf labsii kana baaste. Tarkaanfiin US kun erga jaarmiyaaleen biizinasii biyyattii hirkattummaa Chaayinaa jalaa ba'uuf jecha deeggarsa mootummaa gaafachuu cimsanii kan labsamedha. Dhaabbileen biizinasii kunneen meeshaalee teekinooloojii ammayyaa oomishuuf galteewwan teekinooloojii dhabuu himataa turan. Kanneen baajata mootummaa federaalaa irraa argatan gama teekinooloojiin nageenya biyyaalessaa rakkoo keessa akka hin galchine eegumsa ni taasifna. Maallaqa kana fayyadamanii teekinooloojii Chaayinaa keessatti investi gochuu hin danda'an. Teekinooloojii Chaayinaa guddisuu hin qaban. Kun waggaa 10f hojiirra oola. jedhan Ministeerri Daldalaa US Giina Raymando. US fi Chaayinaan waggoota dheeraaf damee teekinooloojii fi daldalaan olaantummaa argachuuf wal qoccolaa jiru. Hagayya darbe kana pireesidaantiin US Joo Baayiden dorgommii teekinooloojii ammayyaaf godhamu keessatti Chaayinaa booda hafuu sodaa jedhuun damee maanufakcharingii teekinooloojii fi qorannoo saayinsiif doolaara biliyoona 280 ramadanii turan. Deeggarsi investimentii bulchiinsi Joo Baayiden ibse kun kubbaaniyaawwan meeshaalee teekinooloojii ammayyaa oomishaniif gibira hir'isuus ni dabalata. US yeroo ammaa shiboowwan elektiriikii fi meeshaalee elektirooniksii kaan alatti dhiyeessuun addunyaarra dhibbantaa 10 qooddatti. Bara 1990 keessa dhibbantaa 40 ture. Hir'inni kun biyyattiif yaaddoo guddoo uumeera. Imbaasiin Chaayinaa